Egaa guyyaa har'aa jechuudha sharafni garmalee ol dabalee bulee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee sharafni gaafa gadi bu'u baay'ee tokko gaddina jechuudha. Maallaqa of harka kaa'ee wayini akkamitti sharafni yeroo gadi bu'ee ani nan dagadhe kaleessa toon ergin eeggadda toon ergeera ta'e yeroo hamma kana waddadee ture kan jettanii baay'ee gaabbitan jirtu jechuudha. Egaa akkuma sharafni yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan bakka dhaabbataa hin dhaabbatu guyyaarraan akkasuma guyyaa keessatti si'a lama guyyaa keessatti si'a sadii ni jijjiirama. Inni kun immoo haala gurgurtaa fi bittaati waan ta'eef yeroo gabaa argatan ol ka'a yeroo gabaa dhaban immoo gadi buusanii gurguratu jechuudha. Sababa kanaatti kan inni sharafni yeroo irraa gara yerootti jijjiiramu jechuudha. Egaa akkuma beekamu torbanoota darban keessa isa duraa keessa torban duraa sharafni garmalee ol ka'e torban isaa darbe kana keessa immoo garmalee humnaa ol takkaadhaan gadi qannase jechuudha. Har'a immoo jechuudha takkaadhaan sanuu baankiin illee waluma faana deemaa jira jechuudha. Baankiinis dabalaa gabaan gurraachis daddabalaa adeemaa ture. Egaa immoo anillee guyyaa kaleessaa isin biraan geessiseen ture viidiyoo hojjedheera. Ijoollee baay'een immoo viidiyoo guyyaan nuu dalagettan kaleessarree maraa oltuuf kan jedhu irratti isinii dabarsiitiin ture jechuudha. Namoonni baay'een sharafa nuu fidi kan jettanii nan ejjadha guyyaadhaan garuu isa sanarratti gadhiisa jechuudha. Namni hin beekne maraa oltuuf yoo jetta yoon har'aa asirraan ejjedhe achirraan immoo boor ejjedha akkasitti isin ejjechuu nan danda'a jechuudha. Nagaan daganne nagaan koo lafaaf bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi kabajamtoota maamiloota kiyyaa egaa warri mana koo haaraa taatan immoo sabskraayibii godhaa. Akkasuma immoo viidiyoon koo yoo isinitti tole immoo laayikii godhaa isiniin jedhaa. Laayikiin isinin kaffalchiisuu matakkallee garuu laayik yoo gootan obboleewwan keessan bira ga'aa jechuudha. Egaa gara guyyaa har'aa sadarkaa maallaqni irra jirutti yoo galle yuuroorraan isinii ka'a. Guyyaan har'aa akkuma beekamu oktooberii 24 baatii 10 2025 jechuudha. Egaa yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaatiin 197.29 oolee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan yuuroon tokko 170.69 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 226.17 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko 192.20 oolee jira. Akkasuma chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 23.87 oolee jira. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo chaayinaa heewaan tokko 20.25 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.4 oolee jira. Inni itti aanu suudiin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 18.41 oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaa doolaar asumaan jechuudha. Warri Beeruut jirtan Ameerikaa doolaara isinii kaffalamaa asumarraa dhaggeeffadha. Akkasumallee immoo warri Joordaan irraa doolaara isinii kaffalan asumarraan dhaggeeffadha. Ameerikaa bakka sadiitti doolaara barreessuurraa yeroo keenya qusachuuf bakka tokko isinii wayya jechuudha. Egaa guyyaa har'aa Ameerikaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 169.93tti galii jira. Akkuma beekamu 170 galuudhaaf saantima 7 malee hin hafne jechuudha. Guyyoota darban keessa doolaarri takkaadhaan birrii 13 qannasuudhaan gara 160tti gadi bu'ee ture. Garuu guyyaa har'aa fi guyyaa kaleessaa gidduutti immoo takkaatti birrii 9 dabalee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo jechuudha Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa har'aa 147.4 irra ga'ee jira jechuudha. Egaa Ameerikaa doolaarri karaa baankiidhaan illee guyyaan dabala. Fakkeenyaaf guyyaa kaleessa Ameerikaa doolaarri tokko 146.59 ture. Har'a garuu 147.4tti ol ka'ee jira. Walumaan daddabalaa adeemaa jira jechuudha. Wal qaqqabuuf wal ariyaa deema. Akkasuma immoo Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 212.19 oolee jira. Egaa akkasumaan kan baankiidhaan immoo Swiss frankiin tokko 100
81.35 oolee jira. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaadhaan 121.20 oolee jira jechuudha. Karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 200 oolee jira. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaadhaan 110.49 oolee jira. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan Awustiraaliyaa doolaarri tokko 93.48 oolee jira. Inni itti aanu mootii birrii sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu Kuweet diinaar. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaadhaan guyyaa har'aa 553.96 ooleera jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Kuweet diinaarri tokko 470.78 oolee jira. Inni itti aanu Oomaan riyaalidha. Oomaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 441.79 oolee jira. Akkasuma Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 45.37 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 46.29 ol ka'ee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu gizee duraas akkasuma 46 irra ga'ee gad deebi'ee gara 43tti gadi bu'ee har'a garuu bakka isaa duraatti sanaatti deebi'ee ol ka'ee jira jechuudha. Namoonni maallaqa harka keessan yoomiyyuu taanaan gadi hin badu waan ta'eef hin gaabbiinaa isiniin jedha. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko guyyaa har'aa 40.3tti ol ka'ee jira jechuudha. Egaa wal qaqqabuuf jira baankii fi gabaan gurraachi. Inni itti aanu immoo Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko immoo karaa gabaa gurraachaatiin 45.29 oolee jira jechuudha. Egaa namoonni Saudi Arabiyaa jirtan egaa maallaqa keessan akkaataa baay'ina maallaqa keessaniin kan ergattan jechuudha. Namoonni maallaqa baay'ee qabdan 23 oolee jira jechuudha. 23 yeroon siin jedhu tokkotu 23 ton taane fakkeenyaaf 2,000 yookiin 2,000 ol yoo qabaatte maallaqa qabdu sana 1,000 baay'iste deebite 23 hirta jechuudha. Akkasuma immoo namoonni maallaqni keessan gar malee xiqqoo taatee jirtu 42 yookiin immoo 24 jechuudha. Namni kamillee maallaqa keessan yoo xiqqaatte 42 gaditti hin erginaa maallaqa keessan. Akkasuma immoo mashwaara yookiin taaskii 50 darbaa nama kamiifuu illaatinaa isiniin jedha. Akkasuma immoo Saudi Arabiyaan tokko karaa baankiidhaan immoo jechuudha 39.20tti ol ka'ee jira jechuudha. Inni itti aanu Bahreen diinaaridha. Bahreen diinaarri tokko immoo karaa gabaa gurraachaatiin 451.38 oolee jira. Akkasuma Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 239.60 oolee jira. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 41.32 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Ijipshiyaan paawundiidha. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.56 oolee jira. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaan 0.63 oolee jira. Indiyaan ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.81 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaalatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa viidiyoon har'a qabadhee isinii dhufe kana fakkaataa yaadaa fi gaaffii qeeqa qabdan komitii jalatti barreessuu dandeessu. Yoo isinitti tole immoo laayik gochuu dandeessu. Turtii biraa yookiin immoo viidiyoo biraan walitti deebinaa nagaan naa tura.